sadi irratti dubbadha har'a. 3 points. 3 simple points. Ni jalqaba hooggantummaa sadarkaa sadii ni jalqaba assessment yookiin immoo qorannoo isa jedhamu. Evaluation, assessment. Inni lammaffaan karoora yookiin immoo planning. Inni sadaffaan immoo tarkaanfii yookiin action. Namni tokko jireenya isaa hoogganuudhaaf, jireenya isaa tarkaanfachiisuudhaaf gara fuulduraatti ni jalqaba maal keessa jira, eessa keessa jira inni jedhamu assess gochuun. Evaluate gochuun. Qorachuun, xiinxaluun, tilmaamuun isa kana keessan galaga. Meeshaa isaan isiniif kenna. Attamittiinan qoradha isa jedhu. Assessment. Fakkeenya tokkoon jireenya koo irraa isiniif kenna. Hooggantoota taanee kan hojjennu waajjiran keessaa hojjedhu biyya Ameerikaa keessaa executive coach kan jedhamu qabna. Executive coaching kuni nu gorsaa jajjabeessaadhaa fi liidaroota wajjiniin kan hojjetudha. Executive coaching ana wajjiniin hojjetu Dennis Blevins jedhama. Dennis Blevins utuu ana wajjiniin hojii kana hin jalqabin dura naan jedhu gammachiis gattaayite jireenya kee anis sin qoradha atis of qoradhu naan jedhu. Ayyi gaarii anis sin qoradha atis of qoradhu meeshaan ittiin qoradhu jireenya koo qoradhu naa kenne. Qorannaan sunis immoo ati eenyu, hojiin kee inni, maal nyaatta, fayyaan kee maal fakkaata, birrii meeqa qabda, jaalalli maatii keetiif ati qabdu, hojiitti hojjettu, yeroo kee akkamitti waa'ee baata, gara qaama adda addaatiin jireenya koo urgufee wanti dhokatu hin jiru. Mana koo dhufee guyyaa 3 bulee jireenya koo qorate. Ati eenyu kan jedhu maayikirooskooppii jala gashee. Dhumarratti qorannaa sana booddee gaafa gatteenyu rakkina keessa akka hin jiru barre. Karaa baay'ee jireenyi namaa yoo qoratame karaa baay'ee rakkina keessa karaa sirriirra akka hin jirre karoorri isaa jireenyi isaa madaalamee xiinxalamee urgufame. Kanaaf maal sii wayyaree naan jedhe jireenya kana jijjiirrachuun barbaada. I want to change my life. Akkamittiin akka jijjiirrachuu barbaaddu barreessite lafa kaa'ee naan jedhe. Plaanii jireenya kootiin barreessuutti ka'e. Har'a gaa meeshaan isiniif kennu akkamittiin eessa akka jirtan. Jireenya waloo miti. Jireenya dhaabaa miti. Jireenya tokkummaa miti. Jireenya biyyummaa miti. As an individual eessa akka jirru akka of ilaalluufan carraa kanatti waa'ee ba'uu barbaada. Tokko gaa waa'ee qorannoo part 1 kutaa tokkoffaa ilaalla. Tarsiimoo hooggantummaa keessaa inni jalqabaa assessment yookiin immoo strategic assessment isa jennudha. Strategic assessmentiin kan inni jalqabu eenyummaa irraati. Ani eenyu kan jedhudha. Ani eenyu kan jedhudha. Who am I? Ani Oromoodha. Ani dhiiradha. Ani abbaadha. Ani buleessa. Ani eessumaa. Ani eenyu isa jedhu hundumtuu barreessutu irra jira. Eenyummaan keenya multi-dimensional identity qabna. Multi-dimensional identity. And every aspect of our identity has to be developed. Every aspect of our identity has to be developed. Amma fakkeenyaaf kantiibaa keenya yoon fudhadhe obbo Tarrafaan kantiibaadha. Kantiibummaan qaama tokko malee eenyummaa Tarrafaa miti. Kaleessa kantiibaan turre har'a kantiibaadha. Gara fuula duraatti immoo hojii kan biraatti jijjiirama. Professionally temporary identity wanti jedhamu qaba. Permanent identity. Eenyummaa bifa lamatu jira. Isa kana barreeffadha. Temporary identity and permanent identity. Temporary identity inni jennu isa yeroodhaaf dhufee darbudha. Permanent identity inni jennu isa hin jijjiiramnedha. Waan tokkoon asirratti isinii dhiisuu barbaada.
Namoonni baay'een kan isaan du'aniifis ajjeesaniifis is for the temporary identity. Abalu sooressa. Temporary identity dha. Kaleessa sooressan turre harka duwwaa dhalate harka duwwaa du'a. So it's a temporary identity. Abalu abbaa taayitaati. Temporary identity. Kaleessa taayitaan qabu har'a taayitaa qaba bor taayitaa irraa bu'a. Abalu waajjira akkasii hooggana. Kaleessa hoogganaan turre har'a isa hooggana bor garuu irraa bu'a. Temporary identity adda baasa. Permanent identity immoo adda baasa. Biyya hiyyeessaa keessatti namoonni kan isaan irratti wal ajjeesanii is for the temporary identity because it's a means of survival. Biyyoota gurguddatan keessatti garuu namoonni kan isaan irratti focus godhan is for the permanent identity. I want to be the best father. Abbaa gaarii ta'uun barbaada. Obboleessa gaarii ta'uun barbaada. Citizen lammii gaarii ta'uun barbaada. Amanaa gaarii ta'uun barbaada. Nama qajeelaa ta'uun barbaada. Dulluma gaarii qabaachuun barbaada. Fayyaa gaarii qabaachuun barbaada. These are permanent, foundational, solid identities. Kanaaf temporary identity and permanent identity sana yeroo gargar baafnu eenyummaa keenya isa dhugaa arganna. An qomoon koo eenyummaan koo maayin? An Oromoodha. Oromoo jechuun maayin? In relation to other groups, in relation to the country, in relation to the world, in relation to Africa, in relation to myself. Who am I? Isa jedhu eenyummaa kee lafuma kaa'iti eenyummaa kee bari isarra dhaabadhu. Waan baay'ee waan jiruuf kana irratti kana caalantu. Lammaffaa yeroo ani keessa jiru kun maayin? Yeroo ammamiin qaba? Jireenyi namaa yoo baay'atee jedhu waggaa meeqa? 70. Yoo baay'atee hoo 80. 70 jechuun guyyaa meeqa? Guyyaa 25,000. 25,000 days. Guyyaa 25,000. 80 jechuun guyyaa 29,500. Guyyaa 25,000 tu qabna. Jireenya keenya keessatti. Inni kaan walakkaa